Tapha torbee 17ffaa Piriimeer Liigii Itoophiyaa Nageellee Arsii fi Sidaamaa Bunnaa gidduutti gaggeeffamuuf jechaa jiruudha kan nuti daawwachaa jirru. Gareen lamaan seenaa Piriimeer Liigii Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaaf walitti dhufuu isaaniiti. Gareen Nageellee Arsii tapha kana kan injifatu yoo ta'e garaagarummaa qabxii lamaatiin Sidaamaa Bunnaa irraa dudduubatti hafeetii kan inni jiru. Daagimaawiyaa deebisee Kabbee Busunaa kubbicha bareechuudhaaf Kabbeen Busunaa gara fuulduraatti naannoo sarara peenaaliitiitti kubbicha kenneera. Balleessaa Kabbee Busunaa irratti naannoo sarara peenaaliitii keessatti irratti raawwatame. Yaa sarara peenaaliitii keessatti rukuttaan adabbii Nageellee Arsiitiif kennamuunsaa waan beekamaadha. Daqiiqaa 91 irratti Nageellee Arsii rukuttaa adabbii xumuraa argatee jira. Sidaamaa Bunnaa galchii tokkoo fi duwwaadhaan kan dursu ta'a galchii kana kan lakkoofsu yoo ta'e Daawit Areesa scores a goal. Nageellee Arsii starts to leading Sidaamaa Bunnaa. There is only 2 points between them. Nageellee Arsii 1, Sidaamaa Bunnaa 0.